Kitaaba amantaa kiristaanaa fi seenaa mootota Itoophiyaa durii jedhu keessatti ragaaleen saba Oromoo ibsan maqaa Kuush, Maandaabay, Ormaa, Arman yookaan Oromoo jedhuun ibsamu turan. Iddoon jireenya isaa duris akkuma Kuushota maraa biyya Marawwee, Suubaa, Nuubiyaa fi Aksum yookaan Itoophiyaa durii keessa akka tamsee jiraachaa ture kan ifa godhu ragaa guddaadha. Oromoon mootummoota biyyattii bulchaa turan kana keessatti durii kaasee qooda guddaa akka qabu kan ibsudha. Itti fufuunis kan mul'atan baroota hiraman kana keessa bulchitoota naannoo keessaa akka ibsu lafa kaaba lixa Itoophiyaa kan bulchan mootii Morkaa Kittaanaa fi Salgan Magaal maqaa isaaniirraa ka'uun Oromoo akka ta'an yookaan Kuush akka ta'an shakkiin qabu. Kunis jireenya Oromoo biyya kana keessatti jiraataa duraa fi saba hundeen isaa biyya kana keessa ture ta'uusaa kan ifa taasisudha. Kana malees olaantummaa siyaasaa fi daldala argachuuf walitti bu'insa gidduu isaanii tureen kufaatiif jijjiiramni yeroon booda kun sababa akka ta'e ni dubbatama. Baroota 400 hanga 900 dhaloota Kiristoosiin dura jiran immoo yeroo seenaan guddinaaf kufaatii mootummaa Aksuumitti mul'ate ture. Sana booda mootummaan laastaa yookaan agawootaa waan hundeeffameef aadaan saboota Kuush dhorkamee ture yeroo kanatti dagaaguu eegale jedhu. Yeroo kana Oromoonis qaama mootummaa isaa kan daamota yookaan Oromoo fi agawootaa ta'uun nageenyaan akka wajjin jiraachaa ture ni dubbatama. Yeroo sanatti biyyattii kana keessatti mootummoota wal maddii jiran sadan agaw, daamotaa fi sulxaanota Shawaa turan jedhama. Namoota bara giddu galeessaa keessa aangoo olaanaa biyya kanaa qaban keessaa tokko mooticha Yikunoo Amlaak, kunis bara 1270 dhaloota Kiristoosiin boodarraa kaasee akka ta'ee fi seenaan Oromoo walitti dhufeenya mootota Itoophiyaa maal akka fakkaatu hubachuun ni danda'ama. Mootummaan Zaagwee sanyii mootii Salamoon aangoorraa fonqolchee kan hundeessee fi boodas mootii Yikunoo Amlaak Zaagwee fonqolchee aangootti dhufe. Innis dhaloota karaan haadha isaa Oromoo ta'uusaa ragaan akkanatti ibsa ture. Seenaa kanarraa akka ibsamutti Yikunoo Amlaak akka haati isaa Oromoo taate ifa kan godhu yoo ta'u, karaa abbaa isaatiin sanyii Salamoon yaa jedhamu malee namni kun Oromoo ta'uusaa beekuun namoonni laastaa akka mormaa turanii fi walitti bu'insis akka ture mul'isa. Warri kun, hey, warri kun, warran, hey, warri kun, siif karra kaallu labee, dhufee manaasii dhabee, warri abeebee tufaadha, warri tisaanii cufaadha, warri abeebee tufaadha, balballi isaanii cufaadha. Karaa biraa mootiin seenaa Oromootiin wal qabatee ture Ahmad Tsiyoon yoo ta'u, mootichi kun kan aangoorra ture bara 1314 hanga 1344tti ture. Mootiin kun dhalootaan naannoo Walloo Kibbaa taa'ee akaakayyuun isaa mootii Yikunoo Amlaak nama turedha. Mootiin kun akkuma akaakayyuu isaa haati warraa isaa intala Oromoo kan taatee fi maqaan ishee Jaan Mogosaa yookaan Daadhii nama jedhamtudha. Ahmad Tsiyoon nama Musliimotaa fi Oromoota naannoo Walloo Daawwaroo Raayyaa fi Ifataa irratti duula guddaa gaggeessee manca'insaaf saamicha guddaa irratti nama raawwatedha. Mootiin kun yeroo isaatti nama kitaabota hedduu barreessee fi raabsaa ture yoo ta'u, kanaanis beekamtii mana sagadaa kiristaanaa dhala waan tureef akka walitti bu'an dubbatama. Mootummaan sulxaanotaa Ifaat lafa Oromoo Karrayyuu fi Jiillee kaababaa Shawaa naannoo Arxummii fi Shawaa Roobitii fi Kibba Walloo keessatti kan hundeeffamedha. Weertuun kun baroota giddugalaa yookaan jaarraa salgaffaa hanga 13ffaa keessa iddoo aangoon olaanaa sulxaanota Musliimotaatti hundeeffame ture. Ifaat teessoo mootummaa yoo taatu, Aliyyuu hambaan wiirtuu daldalaa yookaan dhaaba gabaa guddaa turte. Oromoota naannoo sana jiraatan hunda gara amantaa Islaamaatti akka jijjiiran godhamaa ture. Inumaayyuu Oromoo aadaaf eenyummaa isaa irraanfatee maqaa isaa fi aadaa isaa dhorkamuun akka lagatu yerootti eegalamedha. Araddoota Oromoo dhuunfachuun barumsi aadaa giddugalaa baratti babal'achaa turedha. Mootonni sunis Oromummaa isaanii haaluun maqaaf kaababaa giddugala godhatanii hanga yeroo kufaatii isaaniitti aradda Oromoota Shawaa kaabaa kan bulchaa turan. Nuti Kushatik, we are Kushatik, we are Kushatik, Nahnu Kushiyin, Nahnu Kushiyin. Ifaatitti aansee kan waltajjii naannootti dhufe sulxaanota Adaalii. Wiirtuun jara kanaas malkaa hawaasirraa gara bahaatti fagaachuun kan hundeeffamedha. Lolli Ahmadii fi Ibn Ibrahim mootota Itoophiyaa gidduutti raawwate hariiroo siyaasa, dinagdee, amantaa akkasumas dimoogiraafii naannichaa akka jijjiire qorannoon hedduun ifatee jira. Akka qorattoonni barreessanitti gaagaamni gama lameeniin ture cimaadha. Fakkeenyaaf
Waraanni gara mootichaa loltuu faradoo 16,000 fi kan lafoo namoota 200,000 akka turan ibsu. Gama imaamtichaan ammoo loltuu faradoo 560 fi loltuu lafoo 12,000 akka ta'an himu. Humnoonni isaanii baay'ee kan wal caalu ta'e illee meeshaa waraanaa karaa biyya Tarkii dhufe waan qabaniif simachuuf murteessaadha jedhu. Wareegama garee musliimotaa fi kiristaanotaa gidduutti godhameen tooftaa cimaa fi ogummaa gaadhaan kan hooggane waraanni Ahmed Ibrahim cimee loluun humna kiristaanaa ofirraa rukkutuun guyyaa walakkaa booda mo'atee ari'uu eegale. Gama lachuunuu namni hedduun erga dhumee booda gareen mootichaa duubatti dhiyeessuu jalqabe. Gama garee kiristaanaatiin dirree waraanaa kanarratti loltoonni 10,000 caalan yoo du'an, gama musliimotaan immoo namoonni 5,000 caalan akka du'an himama. Kitaabni Yilmaa Dheeressaa lakkoofsa kan ol guddisa. Kanas yoo ifa godhan duula shumburaa kuree kanarratti namoonni gara kiristaanaan du'an gara 12,000 yoo ta'an, gama musliimotaan ammoo gara 6,000 ta'a jechuun ibsa yeroo barreessu. Duulli shumburaa kuree jedhamu kun seenaa biyya kanaa kallattii ishee akka jijjiirrattu kan godhedha jedhu. Waraana kanarratti Ahmed Ibrahim wajjin kan hiriiran waraanni Somaalee gosoota akka Girli, Maharin, Yaabel, Nootii, Jeeran, Mazaanii fi Siyaa kan jedhaman akka hirmaatan seenaa keessatti kan ifa ta'e yoo ta'u, Hawwiyyaan garuu akka Oromoo ta'etti fudhatamee gosa imaamtichaa keessaa kan dhalate ta'uu isaa hubachuun ni danda'ama. Kanaaf Oromoon gara ba'aa jiran gara imaamtichaa keessaa adda dureen akka hirmaataa turantu himama. Dirreen waraanaa namoonni baay'een itti du'eef itti booji'ame shumburaa kuree ture. Warri kun warraan warri kun siif karra kaallu labee dhufee manaa si dhabee warri abeebee tufaadha warri tisaanii cufaadha warri abeebee tufaadha balballi isaanii cufaadha. Shumburaa kuree dur Badooqee yoo jedhamtu yeroo ammaa kana ammoo Bishooftu jedhamti. Kunis lafa bishaan itti baay'atu jechuudha. Waraana shumburaa kuree ilaalchisee namoonni tokko tokko yeroo barreessan immoo duula godhame irratti guyyaa guutuu wal falmii cimaa booda waan dhi'eef gareen lamaanuu addaan galanii. Bariitti fufuun otoo mari'atanii waraanni Oromoo Tuulamaa waraana mootichaa kan Soomanaan hubame marsanii fardaaf xiyyaan rukkutu eegale. Mootichis Oromoota isa marsanitti garagaluun duula guddaa godhe. Yeroo kana Ahmed Ibrahim gargaarsa gareen Oromoo godheef kana deeggaruu dhiisee cinatti ba'ee ilaalaa ture. Imaamtichis abbootiin gadaa waraana isaa guddaa kutan kadhachuun akka isa dabarsan erga godhee booda gargaarsa gochuufii hin barbaanne. Kunis dhimmi injifannoo garee hordoftoota isaaf malee Oromoo maraaf akka qabsaa'an turre mul'isa. Mootichis waraana isaa Oromoota gadaan bulan kanatti yaadachaasu jedhanii waan murteessaniif duula guddaa booda abbaan duula abbaa Maarzoonii fi abbaa bulaa akkasumas abbaa Kootuu fi abbaan Guutaa qabamanii fardaan akka lafarra harkifaman godhame. Jarreen kun namoota gaggeessitoota waraanaa guddaa turan. Abbootiin gadaa kun ajjeefamanis reeffi isaanii allaattiif kenname. Kana booda mootichi isaanii wal loluu dhiisuun imaamticharraa duubatti deebi'uusaa waaqarraa galateeffatee waraana haaraaf qophiin biraa akka godhamu ajaje. Mootichi wiirtuu waraana isaa kan Erer Bishooftuu fi Dukam jiru dhiisuun gara Manziitti yookaan Ansookiyaatti deeman. Duulli isaan shumburaa kureetti godhames humnoota Oromoon waan addaan faceef eenyuyyuu otoo hin mo'atiin hafee waggaa tokko booda Ahmed Ibrahim waraana isaa kan Oromoo Hawwiyyaa, Somaalota gosa Maayireen jedhamuu fi Oromoota amantii Musliimaa hordofaniif deeggartoota isaa qabatee Inxooxxoo qubate. Mootichis Manzi yookaan Ansookiyaa ta'anii akka Ahmed deebi'ee Waraabi yookaan Bachoo fi Bishooftuu keessatti kan argamu masaraan isaanii gubachuu dhagaan. Akka achiin deebinees waraanni Oromoo abbichuuf Jiddaa waan isaan hin simanneef baqate. Mootiin Limna Dingilis gara kaabaatti baqate. Kan mooticha simatanis abbaa biyyaa naannoo kaaba Eertiraa fi naannoo sana bulchuu. Ilma yookaan akaakayyoo mootii Naa'od kan ture Oromtichi Baayira Nagaash Yisihaaq Doorii Tulluu Baddeessaa ture. Yisihaaq Doorii magaala Dubartaa'uun hanga Handaaraa Harqooqitti kan bulchaa ture abbaa biyyaa naannoo sanaati. Kunis Oromoonni durii kaasee Itoophiyaa gara kaabaa akka turan ifa gochuu isaa malee akka gaggeessaa olaanaa turanis kan ibsudha. Mootii Limna Dingil waraanni isaa erga bittinnaa'ee booda Yisihaaq Dooriitti kooluu galuun iddoo Dabramawaa jedhamu gadaamaatti galuun dhokate. Kana booda achi buuteen isaanii waan dhabameef osuma taa'uu dhalatee waggaa 45tti Sadaasa 5 bara 1533tti boqote. Du'a mootichaa kana booda ilmi isaa Galaadiyoos ni muudame. Yisihaaq Doorii immoo akkuma dhaamsa mootichaatti biyya abbaa isaa irratti Baayira Nagaash ta'e akka muudame himama.
Sing bona, yeah. Hadiya kan bataaf sidama, ilmaan guutuu keen sidama. Imaan tishina shaawii faaga'u, taamsii obbolummaa isin haaga'u. Qaroomni gurraacha kushan keenya, ittiin boonna addunyaaf fakkeenya. Uumaa fi uumamaan wal taata, beekumsi addunyaaf furmaata. Du'a mootichaa booda ilmi isaa Galaadiyoos haadha isaa wajjin Gondor kaabaa fi Tigraay keessa osoo socho'uu Ahmed Ibrahim biyya kana hanga qaxalaatti mo'atee wiirtuu siyaasa isaa Gondor iddoo Waynaa Dagaa jedhamuu fi gara bahaatiin immoo wiirtuu raayyaa keessa Gaattiraa yookaan Zoobil gochuun hundeesse. Waggaa tokko booda waraanni Poorchugaal garee kiristaanota gargaarsaaf gara Mitswaa waan qaqqabeef Isiyaaq Dooriin isaan simatee gara haadha warraa mootichaa Limna Dingil Sabale Wangeelitti fide. Waraanni Poorchugaal akkuma dhufeen bara 1534 Amaasaan keessatti humna Ahmed Ibrahim rukkute. Maamtichis meeshaa waraanaan caalamuu isaa waan beekeef gara Gaattiraa yookaan Zaboolitti baqate. Kana booda ergaa gara biyya Arabaatti erguun waraanni haaraan meeshaa wajjin akka isaaf qaqqabu gaafate. Gargaarsi Arabootaa kun ergaa isa qaqqabee booda naannoo Wolfaa keessa horaa Ashangee karaa kaabaatti waraanni guddaan godhame. Waraana kanarratti dursaan ajajaa waraanaa Poorchugaal Kiristoofer Daagamaan ajjeefame. Loltoonni hafan mooticha Galaadiyoosii wajjin ta'uun gara kaabaatti baqatan. Kana booda Galaadiyoos cimaa dhufee loltootaaf meeshaa Poorchugaal irraa dhufeen gargaaramuun uummata baay'ee ofitti makuu eegale. Ahmed Ibrahim cimina mooticha bifa haaraan ijaaramuu kana waan dhageef Gaattiraa yookaan Zaboolii ka'uun gara Gondoritti ce'e. Qophiin guddaan erga godhamee booda Guraandhala 23 bara 1543 Waynaa Dagaa Zantiree Meedaa bakka jedhamutti waraanni cimaan eegale. Guyyaama kana waaree booda loltuun Poorchugaal tokko Ahmed Ibrahim rasaasaan rukkutuun fardarraa kuffise. Ahmed Ibrahim dhalatee waggaa 30tti Guraandhala 23 bara 1543 dirree waraanaa irratti kufe. Loltoonni isaas biyyatti baqachuun bittinnaan. Kana booda haati manaasaa Baatii Deel Wambaraan waraana hafeef maatii ishee qabattee gara Harargeetti baqatte. Gaattiraan raayyaa gara kibbaa yookaan Zoobil magaalaa guddittii wiirtuu ajajaan Ahmed Ibrahim gara bahaa haa ta'u malee wiirtuu amantaaf siyaasa musliimaa godhatee kan hundeessedha. Caalaatti fagochuuf Gaattiraan yookaan Zaabil lafa walloo kaaba raayyaa keessatti kan argamtudha. Nuti kushatik, nuti kushatik, we are kushatik, we are kushatik, nahnu kushiyin, nahnu kushiyin. Oromoonni kallattiin yoo hin hirmaannes humnaanis yookaan dirqamaan ta'e jaalatanii humnoota wal waraananiif qabeenya isaanii akka soorata raayyaa waraanaaf ta'u gumaachaa akka turan beekama. Inumaa Oromoonni biyya giddugalaa akka sodaa guddaatti gareen lachuu fudhatanii turan. Kana malees waraanni gareen mootichaa godhe uummata waan mufachiiseef garee lamaanitti otoo makamiin duulli abbootii gadaan gaggeeffamu mooticha irratti waraana kaasuun hubaatii guddaa qaqqabsiisee ture. Walitti bu'insi duulli gareen Oromoota mootii irratti gaggeesse kun seenaa uummata Oromoo keessatti gatiin guddaan akka kaffalamu godhee jira. Kana irratti wanti beekamuu qabu tokkoffaan walfalmii garee lamaan kiristaanotaa fi islaamaa gidduutti godhameef osoo waliin mo'atiin gidduu isaanii seenuun waan waraana ofiin naannoo isaanii irraa mooticha dhiibeef akka mo'amaniitti tarkaanfii fudhachuu isaa xiiqii guddaa keessa galchee Oromoos balaaleffachuu eegalan. أنا اسمي نوبي وفي الجنوب كان الميلاد عنواني بيتي ونوبة بيت عزي وامجاد. Inni lammaffaa immoo sabni Oromoo barreeffama waan hin qabneef seenaa kana dhalootaaf lafa kaa'uu hin dandeenye ture. Maqaa Oromoos balleessuu eegalan. Kanarraa ka'uun ajaja mootichaatiin abbootii gadaa fi abbootii duulaa Oromoo yeroo sanii akka ajjeefaman waraana Ahmed Ibrahim akka duubatti deebi'an karaa waan saaqeef ture. Oromoota balaaleffachuun hammeenyaa fi akka gantuutti isaa ramadeera jedhee ifatti daldabaa ture. Sadaffaa barreessitoonni gita bittaa kiristaanaan deeggaraman immoo yeroodhuma sana yakka maqaa balleessuu Oromoota irratti afarsaa turan. Kana
keessaa tokko Moloskii Abbaa Baayiree jedhamudha. Iddoon Baayireen itti dhalate kaaba Shawaa aanaa Hagara Maariyaam naannoo waraanni guddaan garee kiristaanaa fi Islaamaan itti godhametti ture. Kallattii lammaffaan gareen Musliimaa yakka mootonni kiristaanaa raawwataniin kan walgitu ta'u yoo dhaban malee saba Oromoo irratti yakka guddaa raawwatanii turan. Kana keessaa inni tokkoffaa waraana Imaam Ahmed qophii gochuuf qabeenya Oromoo warra amantichaa hin fudhatiin iddoo adda addaatti saamaa turan. Kana keessatti jiraattonni ganda bal'oo gumaacha xiqqoo kennaniin imaamtichitti aaruudhaan waraana isaatti ergee akka rukutamanii saamaman gochuun yakka godhamedha. Tell them, sing bona, yeah. Hadiya kan baataaf Sidaama, immaan guutuu keen Sidaama, imaan kishinaa shaawii faaga'u, dhaamsii obbolummaa isin haaga'u, qaroomni gurraacha kushan keenya, ittiin boonna addunyaaf fakkeenya, uumaa fi uumamaan wal taata, beekumsi addunyaaf furmaata. Kana bira darbanis uummata Oromoo maqaa warra hin amanne yookaan infaayideelsii jechuun barreessaa turan. Fakkeenyaaf namni Arab Faaqii jedhamu akka arrabsaa ture seenaan ragaa ba'a. Lammaffaa gareen Musliimaa fi Kiristaanaa weertuu gadaa dhiibuun aadaa fi duudhaaleen sirna gadaa akka badan gochaa turan. Kana malees warri isaan morme olola guddaa irratti gaggeessuun iddoon jiran irraa akka buqqaan gochaa turan. Akka ragaatti yoo fudhanne iddoo haajiin Islaamaatti raawwatu tokko akka dirree Sheek Huseenitti dhagaa dhaabbatu agarsiisuun Oromoota gosa akkasii kan sheeka mormuun itti duulan achitti akka abaarsaan goganii dhagaa ta'an himam. Sadaffaa yakki guddaan ilmoo sabni Oromoo maqaaf afaan isaa qabatee amanticha fudhachuu otoo danda'u maqaa ilmoo Oromoo gara Arabaatti jijjiiruun Oromoon akka aadaaf afaan isaa dubbachuu dhiisee eenyummaa isaa akka dagatu godhaa turan. Kun immoo isaan biratti qofa osoo hin ta'in Oromoota amantii kiristaanaa fudhatan birattis raawwachaa kan turee fi kan itti fufedha. Kanaaf uummanni Oromoo kallattii lamatti hirkatee daldala biyya seeneetti fayyadamuuf addunyaa wajjin tarkaanfachuu otoo qabuu falmii isaanitti makamuuf gargaarsa kennuu keessattuu baatii qabeenyaaf lubbuu namaa kennuun wareegama guddaa kaffaleera. Irra caalaa gareen lamaanuu jiraataa biyya kanaa otoo hin ta'in uummata godaantummaa biyya kana keessa seenee jechuun abbaa biyyummaa isaa mulqanii arrabsaa turan. Oromoon yakka gareen lamaanuu irratti raawwateen kana faccisuu fi maqsuuf tattaaffii godhe keessatti fiixaan ba'uu baatullee sochiin jaarraa 16ffaa haaromsa gadaa keessatti ta'e isa guddaa ture. Warri kun, hey, warri kun, warran, hey, warri kun, siif karra kaallu labee, dhufee manaasii dhabee, warri abeebee tufaadha, warri tisaanii cufaadha, warri abeebee tufaadha, balballi isaanii cufaadha.